baay'ee barbaachisaadha akka an amanii fudhadhutti. Maal? Gaa'ila keessatti durbummaan baay'ee barbaachisaadha jedhee ture. Durbummaan jaalala jedhee namanu. Miti immoo durbummaan abbaa manummaa fi haadha manummaa jedhee namanu. Maafi sila positive thinkerii siin jedhe. Baay'ee namni tokko positive thinkerii taateen waan kamiyyuu bal'istee yaaduu dandeessa. Si malee nama argee hin beeku maal ani dhiira akkasii baay'umaan jiru. Gaafa na fuudhu biyaansi wanta keessi isaa barbaadu tokko biyaansi shiroo ta'u wanta inni barbaadu wanta inni sitti kenne tokko bareechitee hojjettee meessitee laattuuf yoo ta'e abbaa manaan kee kunuunfattu yoo ta'e gaafa inni ala deemee dhufu buna danfistee mana mooqii gootee mana urgeessite fuula ifaadhaan hammattee simattee hin eegdu yoo ta'e bakka isaaf nama namtu yoo ta'e ogummaan qabdu yoo ta'e. Barnoota kootis mana barumsaa Finfinneettis biyyattis fiixeen jira jettee jirta. Achi isaan lamaan keessattuu baradheen jira jettee jirta. Hanguma barachaa dhuftu kanatti school life namni dabarsu jira. School life yoo jedhamu ijoollee wajjin wantoota garaagaraa ayyaanota garaagaraa dabarsuudha. Isarraan immoo more jaalala kan jedhamutu jira. Mana barumsaa keessatti xalayaa walii barreessanii walii kennuun even barumsa hojii biteeyyuu waanuma nama san jaallattuuf jecha ganamaan kaatee mana barumsaa deemuu dandeecha. Mee gaafii jaalalaa si dhiyaatee beekaayee school life irratti jira moordammoo gara iskuulii kanarratti jira jaalalli. Mee si dhiyaatee beekaa jaalalli? Dhugaa dubbachuu yoo ta'e gaaffiin jaalalaa baraan kutaa torba bara dhukaaseedha kan inni dhiyaachuu jalqabee gaafa siin jedhu yeroo baay'ee xalayaa minaamni walii barreessuutu jira. Yeroo kutaa torba bara mucaa wayii jira. Mucaa baay'ee bareedudha baay'ee bareedaa jirne bakka namatti maraatu. Namni kamiyyuu argachuudhaaf ammoo. Inni siif maraata tureeras. Jechuun ijoolleedha jaalala ijoollummaadha malee jaalala sirrii miti. Yeroo sana xalayaa minaa barreessa ture mucaan hiriyaan isaa tokko immoo ollaa keenyadha. Natti kennuufaa sodaatee isatu natti kennaa nan dubbisan ture. Yeroo sana anumtu nan jaalladha mucicha. Nan jaalladha garuu tokkoffaa gaafa manni akkasaan jedhu yaatiin guddattu hundi akkamitti ijoollummaatti waa jaalalaa yaaddaa taate ganaa barataadha miti minaan ittiin jedhan ture. Ittiin eekaman ture garuu yaa jaalala ijoollummaa waan jedhamu tokko immoo jira. Nan jaalladha garuu warra manaan sodaadhe yeroo seetu. Akkana jettee dubbachuudhaaf hin sodaattaan. Yaa warra manaa waan hin sodaadhuuf akkasiin jedhee mucicha nan jaalladha dhabuu waan hin barbaanneef bakka amma ijoolleedha waan ta'aniif manaasitti dheekkan waan ta'eef rakkoon qabu. Yeroon kutaa 9 ga'u dargaggeetti mantaa waan ta'eef sirriitti hin guddadha waan ta'eef nama tokkotti naasoo ammasitti waadaan sii galaa atis nama biraan jaallatini anis nama biraan jaalladhu waadaa gashisiif badheen kutaa 9 geenye jechuudha. Kutaa 9 gaafa geenyu amma kana taa'ee seeqee amma baqqaanis guddadheeratis guddatteetta waggaa meeqa taa'e ilaalimee baqqaa wajjin taa'an namnaa jedha ture yeroo see jechuudha. Biyaansi yeroo kutaa 9 amma ta'e yaada naanneffadheera ijoolleen baay'een illee hin jalqabu jaalalaa jechuudha. Ammayyuu mucicha nan jaalladha garuu manaatiin mucaadhumaa waan hin ta'eef ana obbolaa baay'een qaba beektaa obbolaan kun ammoo mti heerumanii nama tokko qofa. Kanaachuu heerumanii fuudhanii iddoo garaagaraa irra jiru ijoollee lama fa'aa qabu jechuudha obbolaan koo. Innaa manaati akkuma ijoollee xiqqoo wayiitti na ilaalu bakka harrayyuu taanaan jechuudha. Isaan nama kan biratti hin dargaggeettidha malee manatti akkuma ijoollee xiqqootti argaa na ergu akkuma ijoollee xiqqootti na dheekkamu yoonni si natti lolu akkuma kanadha jechuudha. Kazaan faazarii immoo baay'ee sodaadha unkaana namiti ollaadhaayyuu namni bakka hojjedhee jageessan ilaalu marsii kennuufi miti hojjettee jageessan ilaalta baay'ee nama sodaachisaa jechuudha sitti dheekkama. Nan jaalladha garuu faazarii nan sodaadhe biraazariis nan sodaadhe bakka rakkoon qabu waggaa tokko achi siqu yeroo kutaa 10 wal jaalanna bakka minaan jedhe ishedhee hin teenye yeroo kutaa 10 nan tineechaa bee na gaafachaa bee nan jaalladha garuu sodaadha amma beektee maatiin natti beeka jettee. Kazaan kutaa 10 xumuree ganna isaa ishiin jedheef kutaa 10 xumuree ganna isaa ishii jedhee fi isa booda yoone
teebil teenisii nan taphaadhan ture yeroo sanii Adaamaa fa'aa iddoo garaagaraa deemneedha kan nuti taphannu Gimbii bakka buune jechuudha godina garaagaraarraa gara nama 59 akkas turre kan tireeningii goonu yeroos innaa nama 42 ture iddoo garaagaraan deemne turre filamne yeroos teebil teenisii irrattis waan jedhu gobaziin ture Gimbii bakka bu'ee fa'aa iddoo garaagaraa deemnee taphannaa jechuudha. Yeroo sanaatti iddoo biraa Finfinnees gannan deemtaa teebil teenisii deemtii taphattaati. Yoo namni kan biraan si jaallate yookiin yoo nama aduu wal bartee namni jedhafaa ture yeroo sanaa jechuudha. Bakka ashidhe normaalii jaalladheera kutaa 10 xumuree gannasaa akkan xumureenii utuu asiin dhufin duraa jechuudha kutaa 10 xumuree ishiin jedheefi isa booda wal argina jennaa isa yoomna argaa. Gaafa itti dhufnu karaa mana isaanii dhadhabeettaa bakki nuti tireeningii dhannu teebil teenisii gaafa nachii galu eegee nattaasaa carraa argatti dhaabdhee taasaa malee takkaa iyyuu deemee hin argu jechuudha. Galgalamu yoonee wanta ganamaaf ta'u suuqiidha waan deemne nyaata wayii waan binnu jira waan akka du'eetii kan afaan beekan biyyatti jiru waan akkasii fa'aa deemnee galgala binna turre yeroo sana na argee na haasofsiisa bakka ashi boorsaa 8 iddoo akkas akkasiitti wal agarraa iddoo akkas akkasitti inni olii galla isa booda ishedhee wayyaa fadhee qophaa'ee bakka mataa kufaa qabsiifadhee shirri guddadhe akka itti manaa ba'u dhabee faana faaniin ከዛን አመስ ነው ቆጳ ጉያ kan biraas bakka maannati ምናምን የሆነ ጃለቱ ዘይት ንምቱ ማannati ምናምን ነው ከነ ድፉ ስትጭማም ነጥ ደካው በቃ ማን ጃለ ነው ይተፈካት አንገሩ ባይን ጃለ ደገሩ መና ባይ መጩሙ ቤታ መና ነው ከዛን ጉያ kan biraa አመስ ነው ቆጳ ሽር ጉደሌ ለቀርኩፍ ጀዴ ነነፋ ሰቦዳ በቃ ወለለቱ መከና አንድሩ ወልጃል ነገሩን መረና ደርበን ጃለተ ዋንቲፍ utuu kana አንድሩ dhagiddootti kanan kutaa 10 xumuree as gara Finfinnee ganna Simbaa Finfinnee sin jedheera as dhufee kazaan kutaa 10 xumuree adda dhufee manaati siisteriin Gimbiittiin deebitaa soma teessee barachuu qabdanaan jettee jechuudha yeroo sana saarii sadii ababaa ture kan hin jiraadhu kazaan deemtee barumsa barattaa Gimbiittiin deebitaa sirriitti barsiisuu naan jettee asitti nafee bakka noormaalii innis nama biraa jaallatee anis bakka waa'ee jaalalaa namayyuu yaadu beektaa waa'ee barumsaa malee sabooda innis jireenya mataa isaa jalqabee barumsa kootti fufee amman kutaa 12 xumurutti waa'ee majaalalaa ምናምን beeku bakka barumsaan naqa nangalaa mana barumsaa muluuqanii baranna amma sa'aatii 10 faatti baranna 11 faatti mana geenya misaa ምናምን misaa eqaatti furannee waa'ee barumsaa malee sagaltummoo xannaattaa xiqqoo ishee raftii fudhattee isa booda dubbistee kaatee raftaa kanuma ture laafiin kootu isa booda kutaa 12 xumuree yeroo moodeliingii jalqabee mucaa wayii tokko wajjin wal barree isa wal barree moo taane gargar baanee jechuun akkam barbaadu naa ta'uu hin dandeenye namni suni darbee moo waan ati ofii keetu keessa galii yaadduu fi ergaa addunyaa jaalalaa keessa galtee wanti ta'u yookiin immoo nama jaalladhu laagaan isaa kana nama akkas akkasiin jaalladha mallisaa akkas nama akkas akkasii bakka yoon jiramni waan ati daangeessitu wayii isa booda gaafatti seentu namni sun akka barbaadu naan taane isa booda bakka namni yaadaa walitti bu'uun hin jiraatan ture noormaalii jaalala gargar baanee obbolummaa bakka noormaalii waliin isin lollee waliin isin noormaalii wal dubbisnaa karaa nagaan gargar baanee isa booda bakka yaa amma jaalala ምናምን addunyaa jaalalaa keessa hin jiru jechuun jaalala jibbuu yookiin jaalala nama jaalachuuf ga'uu dadhabee osoo hin taane baricha sisumatti beektu jiramni nama tokko jaalachuuf waan ati ulaagaatti daangessitee keessu jira jaalalli immoo qoosaa miti gatii kaffaluuf gaafata darbee immoo jaalala qofaa ilaalta osoo hin taane jaalala bira darbee guyyaa gaafa narraba korraa ish jedhee kaasee namni sun jaalallee osoo hin taane abbaa manaa koodha bakka maaliif boorisatti neeruma waan ta'eef namni kun ammam jireenya jireenya akkamina jiraachisuu danda'a ammam amantii isaatti jajjabaata jirtiitti jajjabaata addunyaa sirbaa addunyaa dhugaatii sana keessa jiramoo hin jiru ammam amala qabana kunuunsuu danda'u ana jaallatee moo nama kan biraa deemee jina moo dhuguma naaf amaname namni sun na jaallatii jaalala qofaa moo miti dirqama na kabajuu qaba waan kun yoone ulaagaa koo baay'ata beektaa darbee immoo nama baay'ee umuriidhaan caalu nama umurii guddaas hin jedhu yoone ijoollee maka kooti waxxaatii maka kooti jaallachuun barbaada gaafa waxxaatii taatu immoo yookiin gaafa dargaggeessa yookiin dargaggeetti taatu immoo umurii kee wajjin chaalenjiin sitti dhufu baay'eedha wanti si dogoggorsu umurii ariifataa waan baay'een sitti bareedu ariifattee keessa galtu keessa jirtan taragaaggaane waan ta'eef jechuudha soo taayimii kana immoo gaalaaltu immoo nama tokkotti dhiyaattaa akkati barbaaddu si ta'uu isaa niistaa soo ammammaatti baqqaa jiramti nama taayippii kooti siin jedhu taayippii kooti amma argadhutti kophaa makoon jira jechuudha gaafa waaqayyo jedhee taayippii koo argadhe immoo yaa durbaa
Neerumtaa ijoollee godhataa ijoollee godhachuun gaala qabachuun eebbadha. Seera uumaan kaa'edha. Yeroos immoo isin waamaa jechuudha. Dhageessanii. Akka irratti immoo. Sargi ishiin waamuu baattee asuma irratti baanii. Jaalallee hin qabdu. Jaalallee hin qabdu. Jaalallee hin qabdu. Jaalallee hin qabdu. Maaliif jaalallee qabaatu si ayaamtu? Annoo jaalallee qabadheera kottaa kabajaa. Dhageessaniitu ijoolleen qeerroo hundi keessanii nama dhiirrisii nama isaaf ta'u barbaadee kan dhabe baay'ee jira. Isheen illee akka kana. Dhugaa akkuma seenaan jettee dhiira gaarii barbaadanii argachuun hin cimu. Qabsoo si gaafata gana dhugaa dubbachuu fi anaan natti tole waan jalqabaa kaatee gadhumaatti akkasitti gaafa isheen nutti himtu. Garuu ati maal jettee turte jettaa jalqaba muuxannoo qabdu irraa dubbattee turte. Ganama daddafanii mana barnootaa dhaquu dhugaadha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akkuma isheeti bakka jechuun mana barumsaatti hona gaafatan dubbadheen jira kanaan durallee. Bakka waanuma baala geesse aman. Walumaa galatti waan seenaan jette hunda keenyaafuu ifaadha. Dhugaa dubbachuuf gaafan ishee waggaa dheeraa dabarsite miti isheen waggaa dheeraa dabarsiteetti isheen garuu an jalqabaa kaasee amma ammaatti wanta ati nutti maalte waan gabaabaa wayii fakkaata. Walumaa galatti waan seenaan jette irraa waan baay'ee barachuu dandeessu kutaa 7tti ishee gaafate kutaa 9tti itti kutaa 9tti ishechuu fiidde kutaa 10tti akkuma tasaa ishettee fi isa booddee kana adeemsa kana keessatti baay'ee wayii of eegaa dhufteetta. Akka isheen of eegdu taasiseeraan. Gaafa dhuftu immoo kallattii maan barnootatti deebite gaafa barnootatti deebitu waan biraatti qaamuu dhiisteetta muuxannoo godhachaa deemteetta. Laayif iskuuliin gaafa gahu garuu namni baay'een waanuma achitti waan hin taane duwwaa isaanii darban. Seenaatti dabarsiteerraa fakkeenyaaf ijoolleen umurii keerraa yeroo sana jiran kutaa 7tti jalqabetti 9 karakkarteetta mucaa. Ijoolleen amma jiran garuu akkamii waan kana namni irraa barachuu danda'a waan akkanaarra. Ijoolleen amma kutaa 6 keessaa jalqabu. Garabbi kutaa 6 keessaa ani mana barumsaa keenyatti maalan taazzabeessitanii ani mana barumsaa dhuunfaan baradha. Na mastaawotiin sirraa waan hundi sirraa. Kutaa iskuulootaaf mastaawotiin hin jira iddoo qannaa. Akkanatti bal'inaan hin jira iddoo qannaan hin jira iddoo waatti jijjiirrattu maal jira. Iddoo ijoollee gadi aanutti immoo mastaawotii maal hin goone. Waa hin cabsu maal jedhamee waa yaadamu. Na barsoota ookatanii gubbaa ba'anii nu lippistikii kuulii fuunee hin galu. Dhugaa rabbii mana barumsaatti. Isaan lippistikii kuulii fuunanii galanii ookatanii ba'anii hoonuu dhufnu akkanatti mastaawota irra taa'anii akkana dibatu. Maal ijoolleen maal taane nuyyuu qabannee hin deemnu. Nuyyuu amma barattoota jennee of yaadnee of xiqqeessinee bakka antini jenna. Osoo jaalallee illee ta'ee iskuul laayifiin kan bareedu iskuul irratti jedhee yaadan. Inni iyyuu osoo isayyuu guddanne miti. Osoo ta'e illee kutaa 6 fi kutaa 5 irraa wayyaadha ijoolleen sunni. Innaa dhufanii diddibatanii maal jedhanii mataasaa sirreeffatanii achi akkanatti kooridarii akkanatti cinaa fooq irratti ijjatanii akkanatti waliin haasaa manaamni akkanatti wal qabatanii innis chakkoleettii bitee fi dhufaa kutaa 6tti ani baay'ee mana dhiba bakka ani gaafa kutaa 6 gaafatamu boo'een fiigee daarektaratti ni madhaa manam. Yeroo sana kutaa 7tti isheen ushin jennee fi bara ayyaantuu fa'aa kutaa 6tti wal jaallatu bara ishee immoo kutaa 7tti ushin jedhan kutaa 10tti. Ganna isaa jechuun ganna ji'a 2 wajjin dabarsuu barbaaddeeti. Anuma yaa jaalladheera waan ta'eef ittuma neeruma faadhee yaada malee kanan jettu baay'isee gaafa nama jaallattu namni tokko dura fakkeenyaaf namoota baay'ee ammarraa gaafa laatu meebii haala keessa jirtus ta'uu danda'a. Persentii 50 waan jedhamu jira. Itti dhiyaattee bakka yookiin akkan koo ta'uu danda'a yookiin kan nama biraa ta'uu danda'a wayitti nafa yookiin biraa nafa jetteedha kana tofa amansiistee nama jaallattu jechuudha. Angaruu faallaadha maal akka ta'e hin beeku bakka ofii koo bakka jaalladheenaan guyyaa gaafa ishee kaasee naaf namni sun
abbaa manaa godha maaliif jalqabuma tuun ishin jedheen dura bakka waa isaanan gaafadha isa boriin tilmaamaa jechuudha bakka namni sun haalli jiru ulaagaan silasiif kaa'e sanan guuta yoo ta'e boritti heerumuun boona faare nanni jedhee yaadu kaataa misatti nan jaalladha waan ta'eef garuu wanti uumamuun beekamu garuu gaafa nama jaallattu nan dhiisa jettee ufamasiistee 50 jettee sanaan ati tasuma gaalayyuu qabachuu dandeessa jedheen yaadoon akka kooti yookiin carraa nama jaallattutti heerumuu baay'ee dhiphaadha jechuudha meebii faayidaa namni waan kana ilaaltee ta'uu danda'a. Garuu nama tokko dhuguma jaalallichi jaalala sammaa kanaaf isa durii kana maqaama tokko moo garaa amantichi garuu naan dhufu durukko chaalenjii meeqa kaffaltee nama tokko makaraa meeqa keessa dabartee argattee chaalenjiin kayyoo dhufee gatii kaffalamuu qabu sana hundumaa kaffaltee irrina isaa wajjin dogoggora isaa wajjin jaallatteedha kanatti haadha manaa kee yookiin abbaa manaa kee godhattu amma garuu wal jaallattaa yoo walitti dhiyaattaa baay'ee amma kana hundumaa keessatti noormaalii isa lama booda nama tokko isa jaalladheen isumaan hafee osoo hin taane namatti dhiyaadhe argeera noormaalii nama jaalladheen qaba garuu akkamiin dhabeettaa gaafa itti dhiyaattu wanta tilmaamte nama sanatti dhiyaattuu fi yeroo jaalala keessa galtu eenyummaan nama sanaa ni dhugaa inni sirriin tokko miti beektaa waan ati walaagaati keessatti hidhattee fi eenyummaan nama sanaa waliif faallaadha gaafa akkas hin taane dhattee namatti heerumtee gaala waaqayyoo eebbisee namaaf kenne nama tokko jedhee kenne dhattee diiguurraa har'a jaallattee ilaaltee cheek wal gootee namni sun naamusa sirrii hin qabu yoo ta'e kabaja siif hin qabu yoo ta'e amanamummaa har'arra siif hin qabu yoo ta'e hiriyaa keetii jaalallee keetii siin irra si jaallachaa nama kan biraachaatiin jira yookiin immoo deemee qaamaan hin arga yoo ta'e namni kun sirratti nama si caaltu sirratti barbaada itti namanne jechuudha sitti kanaafiyyuu kun jaalala jedhamu. Jaalala jechuun bakka nama tokkoon jaallattee nama sanaaf jiraachuudha bakka amanamuu fi wanta jaalalli barbaadu kamiin gaafan akkasiin jedhu jaalala keessa fakkeenyaa fi dirqama nama tokko jaallatteenaan nama kan biraa qaamaan natti arguun sin barbaachisu nama kan biraa mata duree haasaa noormaalii haasa'uu dandeessa garuu mata duree jaalalaa wajjin haasa'uun barbaachisaa miti bakka. Amanamuu fi qabda bakka nama sanaan boonuu qabda bakka nama sanaan jaallatte yoo ta'e hiriyaan keenyudha nama akkam jaallatte yoo sin jedhee namni sun abaluudha jettee jechuu nama sana himachuuf sitti ulfaata yoo ta'e ati nama sanatti namanne yookiin jaalala keessan sanatti namanne jechuudha bor wal na dhiisee deemuu danda'a yookiin wal dhiisuu dandeenya jettee yaaddaa jechuudha garuu jaalala taanaan itti amantee isa ji'a sadi ji'a afur miti kun miti bakka itti dhiyaattee namni sun dhuguma jireenyaaf hin ta'a yoo ta'e jaalalli 50 miti jaalalli 100 keessaa 100 bakka. Yaadi kee akkaataan dubbii keetii baay'ee namatti tola. Dhiirri si argate eenyuma milkaa'e dhugaa rabbii taffii baay'isaa ijoolleen keenya shamarree bareedduu Andu'aalem Goosaa jedhe sun as jirti. Shamarree bareedduu namni hin jenne Andu'aalem as jirti. Isa kanaaf seenaan dhiirri tokko gara kee dhufuuf sadarkaa akkamii keessaaf? Maaliif seeti? Kaameraamaanonni keenya siingilidha. Hordoftoonni keenya baay'ee siingilidha. Kanaaf ulaagaa ati barbaaddu keessa darbanii dhufuudhaaf akka itti qophaa'aniif mee ulaagaan ati dhiirotaaf keeche ulaagaa akkamiidha? Ulaagaan jaalalaaf kaa'e jaalala darbee jaalalatu gara abbaa manummaa fi haadha manummaatti guddata waan ta'eef ulaagaan ana abbaa manaa godhaaf kaa'u tokko jalqaba irratti nama waaqayyoon sodaatuuf kabaju nama waan gaarii godhu jechuudha. Ni kan biraa nama yaada poozitiivtiin kareetee nama yaada sirrii qabu jechuudha. Ni kan biraa nama na jaallatu jaalala qofaa osoo hin taane nama na kunuunsu inni guddaan immoo wanti barbaadame dhibame inni guddaan immoo nama naaf amanamu bakka hiriyaan koo yookiin jaalalleen koo anaanii na jaallate nama kan biraan dhaqee haayee jedha jechuun anaaf waan biraadha. Baay'ee haayinsaa baay'eedha jechuudha. Haayinsaa na biratti baay'eedha maaliif bakka akka hiriyaa tokkotti waan jaalladhaan an kabajaa waan jaalala keessatti barbaachisu kamiiniyyuu an gochuuf qophiidha garuu amma na bira rakkoon hin jiraannetti amma ofii kootee amanamee fi jaalladhee jiraadhee fi kunuunsetti nama kan biraa bira deeme irra jechuun waan biraan qabu bakka akkuma warra kaanii borna fuudhee mana na kaa'ee bakka deemuunsaa waan nama gaafachiisu miti jechuudha. So waan guddaan innan tukuratitti kennu nama naaf amanamu nama na kabaju nama maatii koo kabaju bakka nama eenyummaa sirrii qabu fi yoo jedhe immoo
baay'ee qabeenya irratti tukuratiin godhan gaafa akkasiin jedhu namni kamiyyuu jireenya gadhee jireenya jiraachaa jirurraa gaddeebee jireenya gadaanaa namni jiraachuu barbaadu hin jiru. Jireenya maatii koo biratti jiraachaa jiru jireenya narra jiraachaa jirurraa nama yeetishaalee jireenya kwaalitii qabu jireenya sirriina jiraachisu argamnaan gaariidha. Garuu namni immoo amma nama ta'ee jirutti mudaa mataasaa qaba dadhabina mataasaa qaba. Siif amanamee si jaalatee siif jiraatee waxxaatee akka kee ta'ee qabeenya qaba jechuun wal faana jiraachuu dhiisuu mala. Garuu an qabeenya irratti baay'ee tukuratiin godhu garuu bakka biyaansi jireenyuma bareedaa tokko na jiraachisuu danda'e. Naaf amanama na kabaja maatii kun kabaja amanamummaa qaba jaalala beeka yoo ta'e nama kamiiniyyuu akka inni anaanii durba kan biraan na dorgomsiisuu hin barbaadu. Ani isaaf addunyaa kanarraatu miisii addunyaan dhufteeyyuu isaaf baqqaanatu miisiisaadha baqqaanatu tokkoffaasaadha. Kanaaf akka inni durba kan biraan na dorgomsiisu tasuma hin barbaadu jechuudha. So dhiira akkasiidha yookiin immoo dhiiraa akkasiidha kan hin barbaadu amantiitti illee kan jabaatu wanta hojjechuu barbaadu duratti illee nama sappoortii na godhu na jajjabeessu. Nama na cinaananne bakka firiidamii naa kennu nama akkasii barbaada. Dhageesse? Eessa jirta? Dhageesse ta'eeti miisoorlidii yaadaa jirtu irra caala. Gaafa akkas jedhu barbaadaan jira osoo hin taane bakka gaafa yeroon isaa gahu nama itti heerumuu barbaadu nama akkasiidha jechuu koodha. Seenaa biratti dhufuudhaaf ulaagaa kana guuttachuu qabdu jechuudha. Ijoolleen dhiiraas dhugaa tokko yoo naasee jechuudha. Dhiirri keenya inni hojjetus inni hin hojjennes inni baalagees inni hin baalagoofnes durbuma bareedduu durba gaarii hawwa. Dhugaadha. Tokkotu haati manaan kee jedhanii nama akkamii osoo taate bareedaa jedhe. Ishee bareedduu bakka fuulli ishee maaliin ishee bareedduu kan taate jedhe. Ishee amalli ishee waan waa'ee amala ishee maal dhagee amala ishee baxabbaxeen dhugaa. Haalli ishee abarreedu malee amala ishee akka bassootti baxabbaxeen dhugaa maaliin itti godhan an jedhe. So taada amala ishee waan taane waliin jiraachuu dandeechu isa nan sirreessa. Ani fuulli ishee gaabbinaan ishee jechuun kana gaabbinaan. Gaabbinaan dura jira moo? Gaabbinaan ishee bareedaa hoon taane achumatti narraa haaftu jedhe. Oni fuula ishee barbaada. Isa san uumamaan kan hin sirraa'in HIVdeen sirreessa. Amala ishee garuu sirreessuu nan danda'a jedhe. Mee namoonni asirratti maal jettu? Isinuu filannoon keessan baalime. Akka kootitti amala malee akkamitti bareedinni qofa. Dubartiin amala hin qabdu baay'ee taanaan. ulfaataadha. Dubartiin amala hin qabdu taanaan dubartiin ogummaa hin qabdu taanaan akkuma ati sila jettee dhiirri waaqa sodaachuu qaba dhiira akkasiidha kan itti jettee dubartiin waaqa hin sodaannes dhiira biratti fudhatama hin qabdu. Mana isheeyyuu qabachuu hin dandeessu. Sila saasofnee turre. Haadha manaa gaarii eenyutu argachuu danda'a isa jedhu sana jechuudha. Haadha manaa mana ishee bulfachuu dandeessu. Dubartiin kan hin taane bifni maal fayyada? Dubartiin ollaa ishee wajjin jiraachuu hin dandeessu taanaan mana ishee bulchachuu hin dandeessu taanaan mana ishee miidhagfachuu hin dandeessu taanaan manni ishee nagaa hin qabu taanaan dubartiin maa dubartii taate? Sijammar bifi jaalala ta'uu hin danda'a. Baay'ee namni tokko nama jaallachuuf dirqama bareedduu yookiin bareedaa ta'uu qaba baay'ee. Namni simboo qabaachuu danda'a yookiin immoo haalli ishee amalli ishee eenyummaa ishee yeroo amma bara kana koo dhiirri bareedaa baay'ee guuteera argaa olla kanarratti meeqan nu mudata kun birqii miti nu biratti jechuun namni bareedu namni dhaabbii gaarii qabu namni birrii qabu ko amma guuteera dhibame miti garuu kan dhibame bakka nama jaalallee isaaf jiraatu nama jaalallee isaaf amanamudha bakka nama waaqayyoon sodaata addunyaa jireenya gadhiisii keessa hin jirre nama akkasiitu dhibame. Durbi immoo bareedduu taatu bareedduu dhiisuu taatu jaalalli bareedina irratti bifa irratti nu hundaa'aa. Durbi tokko immoo siluma gaafa durba jedhamte dubartiin baay'ee waggeettiidha. Maaliif yoo naan jettee fakkeenyaaf nan bareedaa dhaabbii gaarii waan hin qabuuf na jaallatee na fuudhee jenna. Gaafa na fuudhu biyaansi wanta keessi isaa barbaadu tokko biyaansi shiroo haa ta'u wanta inni barbaadu wanta inni sitti kenne tokko bareechitee hojjettee meessitee laattuuf yoo ta'e abbaa manaa keen kunuunfattu yoo ta'e gaafa inni ala deemee dhufu buna danfistee mana mooqii gootee mana urgeessite fuula ifaadhaan hammattee simattee hin eegdu yoo ta'e bakka isaaf nama namtu yoo ta'e ogummaan qabdu yoo ta'e fakkeenyaaf namni yaadaa walitti bu'uu danda'a.
yaadaan gaafa walitti buutu abbuu maaltu kana addunyaa qoree dhimma mataa isaatti maaltu kana addunyaa qoreetti mana kee dhiistee gaala kee diddee deemta yoo ta'e kun fuula waaqayyoo durattis fuula namaa durattis fudhatamas hin qabu cubbuudhas gaafan akkasiin jedhu ammamni kee danda'e akka waaqayyo nama gaariitti si qabu duruma nama sirriitti akka waaqayyo si qabu futuu gaariitti hin seeni waaqayyoon kadhachuu qabda gaafa nama sana argattu immoo maal akka barbaaddu bakka fedhii kee maal akka ta'e nama akkamii akka barbaadatu nama akkasiinaaf ta'uu dandeessaa ta'een gaafa hin ta'a yoo ta'e wajjin gaala keessa seentamti gaafa gaala keessa jiraattu namni yaadaa walitti bu'uu danda'a yookiin immoo amma nama foonii taate jirtutti eenyuyyuu hin dogoggora baasee perfeektii namni ta'e hin jiru. Dogoggoruu danda'a waan ta'eef taayimii sanatti ifachuu dheekkamuu badibbootti mana kee gaala kee diddee bakkee ba'uurraa biyaansi ilaameedhaan jaalalaan ogeetti waan taateef ogummaa keetti fayyadamtee jaalala kennitee fi maaf akkas goota kun sirraan eegamu fuula namaa durattis fuula waaqayyoo durattis kun waan sirrii miti biyaansi gaalli waan salphaa miti daandii kanaan gara gaala diiguutti deemna gaala diiguun immoo cubbuudha maaf akkas gootanaaf deebii gaala diiguun salphaa miti waaqayyoo sin jaallatu akkasitti ilaamee waan irra jirtu daandii irra jirtu sirrii miti jettee ogummaan deebisuu danda'u qabda silumayyuu gaafa dubartii jedhamtu ogummaa keetti fayyadamuu danda'u qabda jechuudha. Kanarraan kanaaf qaamii gaarii waan qabduuf bareedduu waan qabduuf uffannaa waan dandeessuuf si jaallatee si fuudhee mana kee qabachuu hin dandeessu yoo ta'e siraataan hojjettee qallabachuu hin dandeessu yoo ta'e maanni gaa'ee kee haadha manummaa keetii baasee bakkeedhaa nyaata yoo ta'e haadha manaa qabu ogummaan qabdu yoo ta'e maalidha hiikii abbaa manummaa fi haadha manummaa. Baay'ee dhiirri sirrii madha baay'ee hangaafan akkas jedhu bakka dirqama manatti reebamaa manatti du'aa amma sadarkaan itti deemaa isiniin jechuu koo miti gaafan akkas isiniin jedhu garuu amma humna keessanii waaqayyoon kadhadhaa waaqayyootti dabarsaa kennaa ogummaa keessan fayyadamaa wanta humna namaa gararraa ta'e wanta kadhannaa gararraa ta'e immoo hunduu taareenis malee garuu ofirratti hojjechuu qabda amma manni hin diigamnetti xiratii gochuu qabda jechuu barbaade yaadukoo. Yaada itti kaastee yaada bareedaadha. Yaada dafee dhumuu hin qabnedha. Itti kaasnee naasofna. Akkuma isheen jette ati waan hiriyyaan kee kaastee haasofte achirraa isheen waan bareedaa dabartee tulte keessummaa wayii qabna turre yeroo darbee asitti dookterii wayiidha. Maal jedhee ture viidiyoon sun ol jira ganaabaa viidiyoochi. Gaa'ila keessatti durbummaan baay'ee barbaachisaadha jedhee ture. Isa kana lamaan keessanuu maal jettu? Maal jettaa iyyuu? Deebisuu hin dandeessu yoo ta'e carraa dabarsuu ni dandeessa. Kun normaalidha. Akkuma isin jedhetti dubrummaan barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Akka an amanee fudhadhu. Maaltu? Eeshi. Sababni isaa maaliif seetan? Dubartiin gaafa dubrummaa qabaattee jaarsa ishee bira deemtuu fi osoo dubrummaan qabaatiin jaarsa ishee bira yeroo deemtu haalli fudhatama ishee gargar. Maal akkamitti gargar ta'a? Ani akka kootitti ani jaarsa akkamii barbaadda osoo naan jettan akka kootitti jaarsuma laayifii fixatee dhufe na wayya. Laayifii fixatee dhufe yoon jedhu wanta adatti laayifii fixatee dhufu san wanna mara ilaalee kilabiis waanuma barbaade fixatee bakka amma tasgabbaa'uun qaba. Jiru godhadheen taa'uun qaba yeroo jedhu ayyuun dhufteetti gaafa bakka ayyuun argadheen jira jaartii koo argadheen jira gaafa jedhu gara koo dhufuun jedhan. Laayifii ani jaarsa laayifii fixateedha malee ani kan jalqabaa kooti lubbu si malee nama argeen beeku maal ani dheeraa akkasii baay'umaan jibba. Akka dubartiitti garuu laayifii arguun qabdu jedhan. Sirrii. Maaliif hojjettee dubartiin laayifii baay'ee argitee dhuftee namoota baay'ee wajjin wal qunnamtii qabdu namoota baay'ee wajjin wanta san raawwattee yoo ta'ee dubartiin gaa'ila ishii keessatti amanamtuun taatu. Gaafa gaa'ila godhattee fixxee boodallee gara nama biraan deemti.
Hundaa miti garuu. Hundaa miti. Garuu immoo dubrummaan kun ammarratti murteessaa miti. Namni karaa garaagaraatiin dhabuu danda'a. Dhumaan sin jedha. Karaa jaalallee ishee dura fakkeenyaaf baay'ee ishee jaalattee dubartii baay'ee hoo jaalattee waa maraa ishee sitti kenniti. Ani sadeemu kaashiidhaa sababaan bakka ugaadame. Sababaan bakka. Dubbadhu. Dubartiin gaafa si jaalatte waa maraa keessi kenniti. So micattiin sun karaa wayiitiin dhabuu dandeechi. Karaan taanitiin dubrummaa ishee dhabuu dandeechi. Isa amantee jaalattee dhabuu dandeechi. Sa'aatii irratti taayimii irratti wanti sun happen gochuu danda'a. So dirqama qabaachuu qabdis hin ta'u. Garuu osoo qabaattee immoo filatamaadha. Dirqamas qabaachuu qabdi osoo hin ta'in osoo qabaattee parsantii guddaa isaa osoo qabaattee gaa'ela ishii keessa seente bareeda. Hoon ta'an immoo laayifuma itti fufi. Garuu immoo na jalaa bade kana ka hiroo kan maalirratti hin dhaabu. Yoo qabaatte gaariidha. Dhiirris immoo dubartoota baay'ee dubrummaa isaanii balleessanii ka'anii bakka erga dubrummaa balleessanii booda dhufanii waa'ee kan fuudhuu barbaadu dubartii dubrummaa qabdudha jedha. Dubartoota baay'ee wajjin garuu dubartii dubrummaa qabdu baay'ee wajjin rileeshinii qaba ture. Ishee dubrummaa qabdu argatee ture. Maaliif ishee wajjin hin fufin? Erga kan dubrummaa qabaattuu barbaade ishee wajjin fufuu qaba. Dubrummaa baay'ee balleessee dhufe dubrummaa kan qabduun barbaada kan jiru kun ajandaa biraati. Sammuun isaa nagaa miti. Irraa bu'aa. Maaliif jedhi kaa? Indee kan nama baay'ee balleessee jira ka yeroo san osoo dubrummaa barbaadee ture micatti dubrummaa qabdu san gatuun qabu ture. Beektee? Dubrummaa baay'ee balleessee dhufe amma immoo ati dubrummaa qabaachuu qabda jechuun kun is not fair. Haa ta'u akkamitti filatta? Areedoon hin machaa'ee mucaala. Hinnu akkamitti tokkummaa kaameeraa sana ilaali. Ayyuun akka kanatti yaada ishee ibsiteetti gama seenaatti gaafa deebinu gaaffiin keenya ifaadha. Gaa'ela keessatti namni baay'een nama wayii haasofsiisnee turre dookteriidha. Durbummaa gosa ishee wajjin beeka gurbaane. Hunda isaa nuu ibsee ture. Rakkoo akkasiidhaan akkas ta'uu danda'a. Kun gaa'ela nama kan diiguuf kan hin diigne waan baay'ee dubbatee ture. Namni baay'ee nama fakkeenyaaf ijoolleen keenya baay'een dhiira biratti gaafa deebinu wayii gaafa kabaja dubartootaa gaafa kaasnu fakkeenyaaf ati nama biraa wajjin turte ergasii sanaa nama biraa wajjin wal bartan. Sii galeera miti nama har'a wajjin wal barte sanaa kaleessan beektu jireenya biraa jiraachaa turte. An akka yaadutti akkamitti yaada beektaa? An jireenyatti jiraataa turte nan laallatu har'an si wajjin wal bare taanaan. Dogongortii itti ta'uu danda'a maal gootee itti ta'uu danda'a. Dhiirri garuu nama meeqa wajjin jiraatee dhufe dubartii waan hundaan guutuu taate barbaadan. Inni kun saayikooma ijoollee dhiiraadha. Saayikooma dargaggeessaa inni kun. Saayikoo ilma dhiiraa keessa jirudha. Dirqamaa jechuudha. Garuu immoonnis dogongoroota baay'ee dogongoraa tureera. Garuu sababa dirqamaa uumamumaan akkasitti yaada ilmi dhiiraa. Isa kanaaf garuu immoo ati qabaattes dhiistes ati nama gaarii taate isuma dhugaasaa dubartiin kun dubartii sammuu qabdu dubartii ogeettii taanaan wayii durbummaa haasaa mucaa'u qabaadhu. Ilma dhiiraa shamara yookiin qabaadhu abbaa barbaaddeerra si jaallatee si wajjin jiraata dhiirri. Durbummaarra darbee jechuudha. Garuu dhiironni sammuun isaanii xiqqoo ta'e waan xiqqoo kanaan of qabuu danda'u. Sii galeera miti. Yoo ati dhuguma dubartii ogummaa qabdu taate garuu wanti kamuu hin daangessu dhiira si wajjin jiraachuuf si gammachiisee akka barbaaddeetti baatee akkati galtu gochuu fi isa hin daangessu jechuudha. Ati dubartii ogummaa qabdu ta'e dubartii durbummaa qabdu ta'urraa dubartii ogummaa qabdu yoo taate filatamtuudha shamarri. Akkasitti yaada. Dhugaa dubbachuu yoo ta'an akka gootti durbummaan jaalala jedhee namanu.
yookiin immoo durbummaan abbaa manummaa fi haadha manummaa jedhee namanan maafi sila positive thinkerii siin jedhe baay'ee namni tokko positive thinkerii taateenaan waan kamiyyuu bal'istee yaaduu dandeessa. An akka gootti yaa'u wanta beekamaadha kun utuu jiraate kun jibbamu baay'ee utuu jiraate moor filatamaadha garuu immoo durbummaan jaalala ta'uu hin danda'u akkamti yoonaan jettee inni bara durii hafe baay'ee bara kana namni si jaalate durbummaa qabdaatiin jedhee si gaafatu jira si jammar namoonni qabdaadhee si gaafatu iyyuu hin jiru si jammar yookiin immoo mucaa kana fuudhuudhaaf yookiin jaallachuu durbummaa dirqama qabaachuu qabdi jedhee dhiirri yaadu bara kana hin jiru maaliif barri bakka waan hundumaati ilaalcha keessa asaasa yaada keessa ilaalcha keessa bara wajjin mansanuu danda'uu qabda beektaa bara wajjin madaalchisuu qabda bara kana immoo dubartiin durbummaa qabdu persentii 100 keessaa meeqadha eenyutu qabame durbummaa jechuun namni baay'een qabu garuu nama baay'eedha kan durbummaa qabu moo yookiin dubartiin tokko namni kamiyyuu namni dhabuu barbaade yookiin immoo namni dubbeen jiru baay'ee garuu akkamidha beektaa nama tokkoon jaallatta yoo ta'e yoo qabaatte mool filatamaadha garuu durbummaan qabdu yoo ta'e dirqama durbummaan jaalalamti baay'ee maaliif si jaallateennaan maali namni koo baay'ee namoota kaapiloota baay'een beekan tiiktook irraas nama beeku nan qaba lafatti jireenyuma sirrii nama beeku nan qaba jechuudha jira mucaa wayii tokko tiiktaakarootumadhaan famatoota baay'ee bakka araadota baay'ee masti tolu viidiyoon isaaniiyyuu bakka laafiin isaanii siqannaas baqqaatuma akkasnaa ta'etti hawwii taaniin mucaan sun nama kamii fuudhe beektaa isheen maal jedhama inni hojii ishee ture bakka waan akkasii isheef hojii ishee jechuun jiruma qotattee hojii akkasii hojjetti turte innis beeka akka isheen addunyaa akkasii keessa jirtu hojii ishee akkanatti hin beeka garuu bakka jaalalli silayyuu jaalalamtiire jaalalli baay'ee naafayyuu si jaallachiisuu danda'a jaalalli akkuma dingataa waan sirra boolla nama tokko argateetti naatee yookiin immoo normaalitti dhaattee deebisee jaallachuu dandeessa baay'ee yookaan durbummaa miti naafayyuu si jaallachiisuu danda'a jaalalli baay'ee hin jaallatee bakka namansiisee itti mee jiraachisuu danda'a namni immoo jaallatee tokko namni kan addunyaa akkasii keessa galuu jaallatee miti tokko rakkinni humna kee gararraa yoo ta'e waan nyaattu hin qabdu yoo taate mana keessa jiraattu hin qabdu yoo taate mana kiraa kaffalattu hin qabdu yoo taate maal qoricha dhuddoo faddees taare utuu hin jaallatiin gara addunyaan taanetti kufuu dandeessa baay'ee namoota addunyaan taane addunyaa akkasii keessatti kufanii namoota abdii kutatanidha namoota lamadha tokko namoota yookiin heerumanii gaalli ta'uu fidee abdii irraa kutatanii utuu hin jaallatiin addunyaa akkasii keessatti galu lama immoo namoota jireenya irraa abdii kutatan jiramni jireenyitti cimee bakka karaa maatiin isaaniillee waan nyaachisan dhabanii mana keessa jiraachisan mana kiraa kaffaluu fi dadhabanii utuu hin jaallatiin jireenya wanta singoon hin qabu baay'ee utuu hin jaallatiin addunyaa akkasii keessatti kufuu dandeessa inni kan biraan immoo ijoollee keenya baay'ee ergixanyaa ta'e wanta hin beeku ofii kun qabatamaa waan hin beeku namoota baay'ee kan hin beeku namooti nama tokko jaallatanii nama tokkoof jiraatanii biyaansi si fuudha siin jedha gaafa si jaallatu hin jaallattaa olii galtaa gaafa miira jaalalaa keessa jirtu immoo addunyaa kana sitti hooggana bakka wanti kamiyyuu dhugaa sitti fakkaata dhiirri immoo arrabaan si goyoomsa baay'ee wal jaallattaa nama foon amma taatee jirtutti akkuma isa kaan dubbattee dogoggortu jaalalaaf hin kufta bakka waan biraa keessa seenuu dandeessa durbummaan hin bada miti yoo isa booda gaafa walitti durbummaan badu nama sana amantee siin fuudhattiin jedhee jireenya kee dabarsitee laattee fi siin si dhiisee inni immoo kan biraa naqatee fuudhaan sinaarsuu kun soo nama tokko jaallattee nama tokkoof jiraattee amanamtee fi waan sirraa barbaachisu kam gootee gaafa nama sanaan kaadamtu namni sun si dhiisee utuu rakkinaan qabaatiin lafaa kee si dhiisu yookiin utuu sababa mataa keetii qabaattee dadhabina godhattee ofitti murteessuu dandeessa garuu utuuti rakkinaan qabaatii utuuti hanqinaan qabaatiin quufa isaa sin yookiin silumayyuu fakkeessaan sitti dhufe yookiin laafii barbaada yookiin siluma kanaaf si barbaade yookiin immoo sirratti bakka nama si caaluuf waan ta'e madaalee argate si dhiisaa jechuudha soo namooti baay'een ijoolleen durbaan baay'een ammaa jechuudha wanta hin qabatamaan beeku namoota addunyaan taane addunyaa sirriin taane waaqayyoon gaddisiisu addunyaa borillee biyaansi jireenya isaanii irratti dhiibbaa guddaa uumu addunyaa akkasii keessa jiraachaa jiran namoota jaalalaan miidhamanidha persentiin baay'een isaanii gaafa jaalalaan namaaf amanamtee namaaf jiraattee namni tokkoon kaadamtu tun jaalatiin dhaxxaariin waan meeqa keessa buuta kanaafiyyuu durbummaan jaalalamitti durbummaas yoo ta'e utuu isin nama durii taatanii akka durii taatanii utuu isin siraata keessan qabattanii dabattanii teessanii ishee tokko jaallattanii isheef jiraattanii rakkoo hin qabu gaa dogoggortanitti iyyuu ta'a dogoggortee kaa ta'etu ishee mommoo fuutee moor gaariidha garuu hin jaallataa jaalalatti agarsiisaa isa booda waan biraa keessa galu
ishee kan antinee kan biraa dhaqee fuudha jechuudha. Garuu poozitiiv tiinkarii namni ta'e namni sirriin tokkoffaa nama barate baay'ee namni barate haa ta'u. Nama barate irra darbee immoo barumsa caalaa namni barate miti kan beekumsa qabu. Siluma waaqayyo sammuu banamaa yoo kenneefi waa fageessee yaaduu danda'a. Umurii isaafis miti waan umuriin guddateefis miti yaada bal'isee ilaaluu danda'u qaba jechuudha. So poozitiiv tiinkarii yoo ta'e unkaan dubbummaa mitiiti utuuti waan barbaadde taate hanqina kee wajjin jaalalli sijjammar nama tokko nama guutuu hin taane jaalalaan guutuu gootee amantee fudhachuudha miti. So amma si jaallatee si kabajetti durbummaanaaf jaalalas miti ulaagaa jaalalaas miti garuu immoo gaafa akkas jedhu hin barbaachisu jechuu koo miti. Jiraannaan gaariidha hin jiru taanaan jaalalaa fi durbummaa yookiin gaalaaf durbummaa wanta walitti fidu hin jiru jechuudha akka gootti. Gabaabamatti yaadii hundi keessan kaastanii darbitan yaada bareedaadha. Seenaa wajjin sa'aatii tokko haasoo miti sa'aatii 11 haasa'anii haasaan isheen quufamu argiteetta. Garuu immoo haalli yeroo baay'ee waan nu danqee fi gamanumaanatis dhiifama nu goota yeroon keenya waan nutti badee fi guyyaa biraa garuu akka deebinee arginu gamanumaa waadaa sii galla. Gaaffii mana kanatti gaafatamu dirqama hin jira. Gaaffii sana atis gaaffii gaafachuu qabdu. Mana kana keessa teessee gaaffii gaafachuun dirqama waan ta'eef gaaffichis maal ture dhiira akkamii ta'uu qaba jettee yaadda? Yoo akkam ta'e immoo sitti tola. Dhiirri dhiiruma ta'uu qaba gaafan akkas jedhu dhiirri yooma qofxonni jedhee yooma hojjetee yooma qofxonni jedhee gaafan qofxonni jedhee siin jedhu amma dhiirri tokko hin jiru kan maqaa dhiiraa arrabsiisan. Kanas yoo arge sanas yoo arge ilkaanitti yaasaama deemu. Sana yoo arge itti bareeda kana yoo arge itti bareeda kana yoo arge nawwa sana yoo arge nawwa jira miti bakka waan dhiiruma waan argetti saffi jedhu bakka dhiirri akka midhabeetta yoo dhiirri barate yoo hojjete yoo mana isaa biraati maatii isaa busheerraa bareeda malee dhiirri gaafa laayifii sana yoo arge qammasee kana yoo arge qammasee as bu'ee achitti bu'u dhiirri akkuma durbaa durbii yoo kokkolfitee taphatte iyyuu saaqettaadha namatti tolte irraa bareeda iyyuu rakkoon qabu. Dhiirri akka durbaa zimbedhee ilkaayyaa saalu duruunsaa waa'ee jaalalaa haasa'u waa'ee achii qammasuu asii qammasuu haasa'u mata dureensaa addunyaa akkasii keessa jiraatu garuu ana biratti dhiira osoo hin taane dhiirri akkasii kun oduufaa jaallatu kuni ana biratti jiramti durbaa wajjin na biratti walqixa. So dhiirri anaaf gaafa kan maal ta'etti tola yoo nama jaallatuuf jiraate yoo maatii isaa bushuu danda'e maatii isaa gammachiise yoo barate yoo hojjete anaaf dhiirri kun tokkoffaadha. Ayyeekaa yaada bareedaadha. Dubartiin hoo dubartii akkamii ta'uu qabdi jettee yaadda? Okay. Dubartiin anaaf dubartiidha kanan jedhu. Dubartiin yoo ogummaa qabaatte ogummaa gaafan siin jedhu dubartii taate amma jirtutti ogummaan si barbaachisa. Akkamitti akka abbaa manaa kee qabachuu qabdu akkamitti akka mana kee qabachuu qabdu bor yoo ijoollee godhattellee ijoollee kee akkamittiin kunuunsitee daandii sirriirra akkamittiin akka guddistu maaliif yaa alaafinatti dhiirri durbi tokko mitiire dhiirri hojjetee fidaa hojiitti biizitaa garuu haati teessee hoosisti hin guddisti ofuma isheellee naamusa gaarii qabaachuu danda'u qabdi ijoolleen ishee akka fakkeenyarraa fudhataniif jechuudha. So dubartiin mana isheef ijoollee isheef ogeettii ta'uu danda'u qabdi amanamtu dubartii amanamtu dubartii waaqayyoon sodaattu dubartii abbaa manaa isheef gaarii abbaa manaa ishee kunuunsitu yoo hojii qabaattee hojjette immoo natti tola yoo hojii hin qabdute kana qabaachuu ogummaan dirqama yoo hojii qabaattes immoo hojii isa bakkeessa hojjechaa mana keessa gaafa galtu immoo hojii akkasii qabaachuu ogummaa akkasii qabaachuu danda'u qabdi jechuudha. Moor garuu hojii caalaa fa'aanaaf dubartii wanti barbaachisaadha jedhee yaadu ogummaatti mana ishee qabattu ijoollee ishee guddistu abbaa manaa ishee qabattu ogeettii ta'uu danda'u qabdi jedhee yaada. Ayyeekaa baay'ee galatoomi yaada sirrii kaastee ogummaa abbaa manaa ishee qabachuu qabdi barbaachisaadhas. Innis alallaalu ishinis alaalan jettu hanga mana galuutti taarifatee gala. Na yaada gaarii nu kaastee seenaanii I think yaadan qabda. I think yaadin qabu in xumur daqiiqaa xiqqoo qabna
daqiiqaa kana gidduutti wanti seenaan jettu maatii kee keessaa nama baay'ee jaallattu. Yaa maatii koo hunduma isaaniiyyuu baay'een jaalladha, baay'een kabaja, garuu hundumaa caalaa nama baay'ee jaalladhu. Lubbuu ishee naaf amaaru haadha koo baay'een jaalladha. Akkuma kana obboleessa koos lubbuu isaa amaaru baay'een jaalladha. Addumaan immoo nama baay'ee jaalladhu maatii keenya keessaa warra amma jiran keessaa abbaa koo eenyumaan hin qixxeessu. Baay'een jaalladha, baay'een kabajaa. Tun iddoo guddaa ga'e waan guddaa godhee fi ni eebbisee garaan isaanitti boqotee baay'ee natti tola. Waaqayyo umurii kee naaf dheeressu, fayyaa guutuu siif haa kennu. Baay'een si kabaja, baay'een si jaalladha. Atanaaf waan hundumaan daandii milkaa'ina koodha. Haala kam keessatti dadhabina kooddiin kan nan nuffine kan nan jibbine eenyumaan kanan sin jijjiirre tokkicha abbaa koo baay'een si jaalladha. Abbaa koo baay'een jaalladha. Galatoomii sagantaa keenya hin xumurra. Sagantaa keenya hadha kanumaan xumurra seenaa nu kabajjee yeroo kee kabajjee kush podcast dhuftee waan yaada kee nu jijjiirtee yaada keenya walii jijjiirree waan jiru galatoomii ulfaadhu ulfina guddaa argadhu. Miss Tourism Oromiyaa mo'attee immoo akka haaraatti asitti akkasumas abdii guddaa qabna ulfaadhu. Isinillee keessumaa kabajaa keessan gootanii asitti naaf iluu keessaniif guddaa ulfaadhaa. Jabaadhaa waan gaariirra jirtu. Jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Isinillee galatooma. Ergaa qabdaa jiru. Ergaa qaba. Ergaa barbaadde wanta dubbachuun qabattee jiraate. Dhaamsan jedhu yaa'u jabaadhaa abdiin kutatinaa. Namni kamiyyuu waan godhu irratti waan hojjetu irratti jechi garaagaraa jiraachuu danda'a, yaadi garaagaraa ka'uu danda'a. Wanta hojjetu irratti illee wanti mogoleessi boosu kiyyoon sitti darbatamullee baay'een jiraachuu danda'a. Haala kam keessatti ofitti amanamummaa qabaadhaa. Waan gootanitti immoo jabaadhaa hojjedhaa abdiin kutinaa jireenya kana bakka cimsitanii hin ilaalinaa simpitii godha ilaalaa waan hojjettetti ofitti amanamummaa qabaadhaa. Jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Hordoftoota koonisa jiru. Galatooma ulfaadhaa keessummaan keenya irraa haala bareedaadhaan waliin turree jirra. Gidduu keenyatti dhuftee waan argamteef irra deebi'ee ammas galatooma.